Tole nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif hawaayyetu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota YouTube waldaa hiikamsaa jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif hawaayyetu nagaa keessanii ani nagaa kooti nagaan guutuun qaba inni nagaanuuf laatee maqaan waaqayyoo bara hanga baraatti haa kabajamu nagaan keessan ammayyuu dachaa ta'u lafa jirtanitti araarriif nagaan waaqayyoo isiniif hawaayyetu. Ano buleetti keessan keessi jumaan jedhama egaati baay'een keessan na beektu namoota nan beekneef jechuudha akkasumas immoo namooti haaraa karaa YouTube channelii kana dhuftan YouTube kana subscribe gochuudhaan maatii YouTube kana ta'uun kallattiidhaan wantoota asirratti darban akka karaa bilbilee keessanii qaqqabu taasisuu hin dagatinaadha namoonni maatii taatanii jirtan immoo yeroo hundumaa kallattiidhaan wanta asirra darbu dubbii waaqayyoo faarfannaa walaloo keessummaan garagaraa akkasuma qophiilee haaraa fuulduraaf waldaan hiikamsaa qopheessitulleen karaa YouTube kanaatiin isiniif ni darba jechuudha. Egaati har'a baay'ee gammadeen jira. Gammachuu koo asumarraan qooddachuutiif dhufee akkasumas immoo namoonni gammachuu kana qooddattan danuun azala waan jirtaniif baga gammaddan baga gammannee isiniin jechuutiin barbaada. Egaati namni gaafa dadhabu dadhabbii firii dadhabbii isaa yookiin immoo bakka yaade sana yeroo gahu nama gammachiisa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni kallattii garagaraatiin milkaa'uudhaaf ni xaaru ni tattaaffatu jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf milkaa'inni kan jiru waaqayyoo keessa namni waaqayyotti jabaatee waaqayyotti hirkatee waaqayyoodhumaaf of qabee hojjete ni milkaa'a. Karaa adda addaatiin waan milkoofne waan guddanne waan beekamne nutti fakkaachuu danda'a garuu karaa daglaatiin kan dhufu yookiin immoo karaa waaqayyoo hin jaallanneen wantoonni nuti galmallee yoo geenye dhumni isaa bareedaa hin ta'u yeroodhaaf bareedaa fakkaatullee booda isaa garuu hin bareedu jechuudha. Egaati waaqayyo wajjin hin deemanii yeroo guddatan namatti tola. Baga gammaddan baga gammanne ammas irra deebi'eeti jechuudha. Maalidha yaanni ati qabattee dhuftee maaltu jira wanta haaraanii baga gammadde moo maaliif baga gammaddan immoo maaliif jettanii gaafiin yaada keessan keessatti ka'uun isaa waan hin oolle sagalee waaqayyoo yeroo hundumaa waaqayyotti gammadaa ammas irra deebi'een jedha waaqayyotti gammadaa jedha. Kan gammadamu gammachuun biyya lafaa kun yeroodhaaf nama gammachiisa yeroo ture immoo immoofaa injijjiirama jechuudha. Yeroo sana immoo gammachuun suni dhumaa deema namni gammadu yoo jiraate yeroo hundumaa waaqayyotti yoo gammade gaddus argatus yoo dhabees haalli garagaraa keessas yoo jiraate yeroo hundumaa maal ta'a gammadaa jiraata jechuudha. Maddi nagaa maddi gammachuusaa waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuti wantoota garagaraatti gammaduu caalaa waaqayyotti gammaduu filanna jechuudha. Nuti ijoolleen waaqayyo warri barru waaqayyo irratti baatamnee jirru warri waaqayyo amanannee jirru wanti dhufee darbu hunda miti. Kan laphee keenya raasu kan itti gammannus yeroo hundumaa maalidha waaqayyoodha jechuudha. Haa ta'u malee wanti ani dabalatammoo dubbachuudhaaf dhufe YouTube'n kun waggaa tokkoof viidiyoolee garagaraa kallattii kanarraan dabarsaati ture walaloo faarfannaa gorsa dubbii waaqayyoo kadhannaa wantoota baay'eetu darbaa ture hundumtuu wanta guddummaa waaqayyoo himanidha. Waldaan hiikamsaa akkuma beekamu waldaa onlaayiniiti akkasuma immoo amma yeroo ammaa kana keessatti illee lafarra dhaabbattee lubbuu haaraa baay'ee karaa mootummaa dukkanaa keessaa karaa mootummaa ifaatitti fidaa dubbii waaqayyoo barsiisaa akkasuma immoo onlaayinii kanatti illee fakkeenyummaa guddaa waldaa qabduudha. Waldoota onlaayinii irra jiraniif fakkeenya guddaa ishee taate waldaa hiikamsaati jechuudha. Namoonni baay'een ni beektu. Egaati namoonni hin beekne muraasuma jedheetiin yaada. Hamma immoo YouTube mataa ishee banattee YouTube mataa ishee kanaan tokkummaadhaan warri waldaa hiikamsaa keessa jiran dhugaadha. Namoonni baay'een tokkummaadhaan pileelistii taphachiisuun viidiyoo karaa hiriyoottan isaan irratti sheer gochuun akka subscribe godhanii fi viidiyoo garagaraa hojjechuudhaan waggaa tokko guutuu dadhabe osoo hin jedhin dadhabni ruunfine osoo hin jedhin akkuma hojii mataa isaanii irratti YouTube kana irratti hojjechaa turan. Namoonni viidiyoo edit gochuudhaan poostarii hojjechuudhaan maxxansuudhaan karaa garagaraatiin irratti dadhabaa turanii jechuudha. Egaa ergatti dadhabame immoo wanti kun hojjetame wanta irratti hojjetame sana immoo bu'aa isaa arguun wanta dadhaban sana gatii isaa arguun
nama gammachiisa jechuudha. Egaa YouTube'n kun waggaa tokkoof akkasitti haala sanaan irratti hojjetamaa ture. Ammoo garuu YouTube'n kun monetaayiz ta'eeti beekamtii argatee jira jechuudha. Dhaabbata YouTube irratti amma booda viidiyoon inni hojjetu karaa hojiitti ni jijjiiramaaf jechuudha. Egaa nama gammachiisa. Dadhabanii yeroo dadhabanii bakka yaadan san gaan nama gammachiisa. Garuu asumarraan dhaabbata osoo hin taane kana caalaa hojii gurguddaa hojjechuu akka danda'u, kana caalaa warri kaleessamuu irratti hirmaattanii viidiyoo edit gochaa, poosterii hojjechaa, viidiyoo maxxansaa, ofii keessanii viidiyoo hojjechaa asirratti akka gadhiifamuuf illee ergaa faarfannaa hojjettanii asirratti akka gadhiifamuuf ergaa turtanillee boruufis akkasumatti wajjin hin jira dhaabbattanii YouTube waldaan kun waldaa keessanii namoonni waldaa keessallee jirtan namoonni waldaa keessallee hin jirre YouTube kana jala kan jirtan kan hojjetamu hojii waaqayyooti karaa hundumaanuu jechuudha. Waldaa jechuun immoo laphee koof laphee keedha malee girgiddaa fi xaaraa isa walitti rukutamee lafarratti mana ijaaramu miti. Nuti iddoon boqonnaa waaqayyoo laphee keenya isa laphee keenya irra jiru kana iddoo hundumaa dubbii waaqayyoo darbu akkuma keenyatti fudhannee waliif qooduu waliif dabarsuun barbaachisaadha jedheetii yaada jechuudha. Kanaafuu namoonni kallattiidhaan faarfannaa siyaasoo yoo itti eebbifamtan dhaloota biraadhaaf sheer gochuudhaan akka namoonni biraatillee dhufanii YouTube kana subscribe godhan gochuu akkasuma immoo walaloolee dubbii waaqayyootillee asirraan darbu dhaggeeffatanii yeroo itti eebbifamtan dhaloota biraatiif dabarsu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumarraani walumaa gala obboloonni immoo asirratti gumaacha guddaa gootan dadhabbii guddaadhaan nu wajjin hojjechaa turtan guddaa eebbifamaa kabajamaa baay'ee sin jaallanna beekumsa qabdan fayyadamtanii humna qabdan fayyadamtanii waan hundumaan as jidduu keenyatti walumaa keenyan jechuudha irratti hojjechaa turreeti har'a as geenya jechuudha. Ammas immoo numa wajjiniin akka jirtan namni tokko kophaatti nama tokko yoo baay'atanii waliin hojjetan immoo harki waaqayyootu gidduutti argama jechuudha. Kanaaf dubbii waaqayyoo akka addunyaa hunduma bira ga'uuf tumsa dhaloota hundumaa ni barbaachisa. Gaheen namoota hundumaa ni barbaachisa. Waldaan kun waldaa keessanii namoonni keessa jirtan hundumti keessanuu jabaadha hojjedha isa kaleessaa caalaa itti fufaa isiniin jedha. Guddaa eebbifamaa kabajamaa ani obboleettii keessan gama kootiin asumarraa nan xumura. Maqaa hordoftoota YouTube waldaa hiikamsaatiin garuu galata guddaa nu biraa qabdu. Waaqayyo lafa jirtanitti hunduma keessan haa eebbisu eebbifamaadha. Kan nama gammachiisu garuu hundumti keessanuu jaalala guddaadhaan inaaffaa guddaadhaan hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf ka'uu keessan kanuma caalaa gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa kabajamaa waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Shalom. Sinjalada, sin mara.